hojiilee gurguddoo fooremii afyaa'otaan hojjetaman keessaa inni ijoon manneen maree fi waajjira caffee Oromiyaa gidduutti riqicha ta'uun ergamaa fi mul'ata caffeen Oromiyaa qabatee hojjechaa jiru galmaan ga'uudha. Kunis haala fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu danda'uu fi akkaataa karoorri mootummaa lafa qabachuu danda'uun raawwachuudha. Haaluma kanaan akka fooremii afyaa'otaa godina Shawaa Bahaatti hojiin kun milkaa'ina guddaan raawwatamaa akka jiruudha. Walitti qabduun fooremii afyaa'otaa godina Shawaa Bahaa Aadde Inseenee Muhammed kan himan. Akka fooremii godina Shawaa Bahaatti hojiin fooremiin hojjetuun beekama. Keessumaa riqicha ta'ee caffee fi manneen maree gidduutti tajaajilaati kan jiru. Kanaaf akka godina Shawaa Bahaattis manneen maree magaalota 5 fi aanota 10 of jalatti kan qabnu. Manneen maree kana yeroo yeroodhaan koreen fooremii miseensa nama 5 qabu magaalotaa fi aanota godina keessa walitti babbaanii jirra. Kanaaf koree kanaan madaalliin manneen mareedha yeroo yeroodhaan kan hojjetamu. Keessumaa kurmaanaan sochii isaan gabaasa isaan nuuf ergan ka'umsa godhachuudhaan gabaasa isaan cheeklistiidhaan guutanii ergan ka'umsa godhanneeti madaalliin kan gaggeeffamu. Saniin alattis hojii qabatamaanii isaan hojjechaa jiran qaamaan gadi bu'uudhaan hanga sadarkaa aanaa fi gandaatti qabatamaan maal hojjechaa akka jiran laalleeti jechuudha madaalli isaanii hojjechaa kan jiru. Manneen maree hojii gaarii hojjetan jiru keessumaa magaalota soofuudhaan magaalaa Bishooftuu akka fakkeenyaatti fudhachuu dandeenya. Hojii gaarii fakkeenya ta'uu danda'u keessumaa hojii mana maree gahee fi aangoo kennameefiin wal qabate hojii hojjetaa jiraniin hojiin fakkeenya ta'uu danda'u jira. Manneen maree fi qaama raawwachiisaa biratti kanaan dura akkaataa daangaa aangoo heeraan kennameefitti hojjechuu irratti hanqinni akka turedha. Kun yeroo ammaa fala argachaa akka dhufee fi qindoominni gaariin akka jirudha. Aadde Inseeneen kan himan. Qindoominni mootummaa sadan jidduu jiru kan duriirra baay'ee fooyyedha. Keessumaa kanaan dura maal keessa akka turame sirriitti beekna. Amma garuu jijjiiramni jiru bu'aadhaan madaalaati kan jiru. San jechuun bakka qindoomni hin jirretti hojiinis hojjetamuu rakkoodha. Kanaaf qabatama hojii manneen maree keenyaa hooma ilaallu qindoominni gaariin jira. Kanaan dura kan ture akkaataa aangoo manneen mareetiif kennameen hojjechaan turre baay'een isaanii harka keessa seensifachuun qaama seera raawwachiisaadha tureera. Yoo xiqqaate afyaa'onni akkaataa daangaa aangoo isaaniif kennameen miti baay'inaan kan hojjechaa turan jechuudha. Amma garuu wal hubannaan gaariin jira. Yoo xiqqaate akkaataa daangaa aangoodhaan seeraan kennameef san irratti wal hubatanii yeroo yeroodhaan hojiin hubannaa cimsuutis waan kennamuuf xiyyeeffannoon gubbaadha. Gama caffeetiinis kennamaa jiru gaarii ta'urraan kan ka'e qaamoleen mootummaa sadarkaadhaan jiran wal hubannaan gaariin jira. Akka magaalaa Bishooftuutti wanti guddaan amma jirumaa inni uummata fayyaduu qabna. Fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu qabna. Kanaaf kan irratti hundoofnee hojjenna maleedha. Qaamni raawwachiistuu wantuma nuun jenne jedhan san fudhannee isumatti quufaa deemuun sirrii miti. Uummata keessa deemniti uummanni amma fayyadamaa akka jiru rakkoo inni qabu komii inni dhiyeessu sanii kallattii adda addaatiin kana hordofna. Amma formaalii hin goone maleedha hordoffiin keenya kurmaana qofaa miti. Hordoffii tasaatis hin goona. Uummatas hin dubbisna. So amma qaamni sadanuu independently aangoo isaanii san kabajanii akka mana mareetti irraa maaltu eegama? Maa inni hojii mana maree kan qaama gara biraa hoo kan jedhu osoo wal keessa hin seenin akkasitti olaantummaa seeraa kabachiisuun faayidaa uummataa kabachiisuun barbaachisaadha kan jedhu kanarratti hundoofne oduu asii fi achi wal jala hin fiigin kantiibarreen ogaate rakkoon uummataa as jira kana deebisuu qabdanii kanarratti xiyyeeffachuu qabdanii komentii sirrii yaa irratti ogaate gabaasa inni dhiyeessu irratti koreen dhaabbitis wanta ilaalisan gaaffii jiru san achumarratti yaa irratti dubbata baqa kana gaarii hojjettanii jirtu kun immoo isin hafaa faayidaan uummataa kallattii kanaan eegamuu qaba kan jedhu ejjennoodhaan akkasitti itti deemamaa ture. Haaluma kanaan magaalaa Bishooftuuttis aangoo fi ga'ee hojii heera mootummaa fi uummataan kennamee fi hubatanii beekanii qindoominaan hojjechuu irratti haalli gaariin akka jirudha. Wal hubannaa gaariitu jira. Qaama seera hiikuu fi seera raawwachiisu wajjiniin wal qabate
wal hubannaan wal dhaga'uun nuti amma duubdeebii nuti kennin duubdeebiin keenya yoo deemnee baanee hordoffii taasisnee to duubdeebii dafnee kennuuf yoo baan hordoffii taasistanii jirtan duubdeebii nuun kennine jedhanii nu gaafatan. Kanaaf duubdeebii nuu kennuuf hojiirra oolchuudhaaf waan waliigallee hojjechuu dandeenyu waan wal deeggaruu dandeenyu wal deeggaruudhaaf qawwi tokko hin jiru waan ta'eef milkaa'inni piroojektota kanaatis kana wajjin wal qabata waan ta'eef nutis humna keenya oduun qusatiin waan hojjechuu qabnu waan uummataa hojjechuu qabnu nu hojjechaa jirra. Waan immoo nu hafa ummata keenya faayidaa ummata keenya eegsisne bakka komiin ummata jira jedhamee ka'urratti immoo focus goonee hojjechuudhaaf ammas akka karooratti qabannee jirra. Magaalaa Bishooftuutti bara darbe piroojektota haaraa 56 fi buleeyyii 7 karoorfamanii hojjetamaa turan keessatti gaheen manneen maree bulchiinsa magaalaa Bishooftuu guddaa akka ta'edha. Kunis baajeta mirkaneessuun sadarkaa piroojektonni irra jiran yeroo yeroon to'achuu fi hordofuun piroojektonni yeroo jedhaman keessatti xumuramanii tajaajila uummataaf banaa akka ta'an taasifameetu jira. Manni maree magaalaa Bishooftuu egaa hundeeffame kaasee mana maree kana keessatti hirmaachatiin jira. Magaalli Bishooftuu manni marii kun nuun dhaabbatiin sadarkaan ishirra jirtu baay'ee gadi bu'aa ture. Manni marii kun egaa dhaabbate kaasee hordoffii inni taasisuun deeggarsa inni kennuun jijjiiramni guddaan dhufee jira magaalaa kana keessatti. Isa keessaa yeroo yeroodhaan piroojeektii karooraan calbaasiidhaan ba'u kan irra deemuudhaan hordofuudhaan waan arge sirreessuudhaan yaada itti kennuudhaan duubdeebii itti kennuudhaan akka sirreeffamu taasisaa kan turedha. Sababa kanaan magaalaa kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf manni marii waan inni hojjete waan inni bu'aa agarsiise kan ijaan arginu kana magaalaa guddina agarsiiste kana bajeta murteessuudhaan akka seera baasaa tokkotti waan barbaachisaa ta'e irratti yaada kennuudhaan wanna barbaachisu irratti murtee dabarsuudhaan piroojeektiin gurguddaan magaalaa kana keessatti hojjetamee jira. Irra caalaa immoo jijjiiramni kun egaa dhufee booda wanni piroojeektii irratti hojjetamu yeroodhaan calqabame yeroodhaan xumuruu irratti. Maaliif hordoffii taasisurraa hoggansi magaalaatillee xiyyeeffannaa itti kennuudhaan hojii kanaaf dursa kennuudhaan piroojeektiin yeroo calqabame yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu taasisaa kan turame waan ta'eef waan gaariitu jira. Piroojeektii kanaan duras hojjetamaatuma ture. Eega jijjiirama kanaan booddee kan jiru piroojeektiin jalqabame xumuramu malee kan dhaabbatu hin jiru. Bu'aa uummataa mariisisee uummataaf bu'aa kabuusi malee kan akkasumatti maqaadhaaf ijaaramullee hin jiru. Kanaaf kuni akka koree dhimma hawaasummaatii fi bulchiinsa gaariitti yoo ilaallu facaatii piroojeektiillee wal dandeessisuudhaan facaatii isaa wal geessisuudhaaf accessibility uumuudhaaf kan hojjetamaa jirudha. Kun akka duraanii maqaadhaaf yookiin dhagaa bu'uuraa kaa'anii bara lakkoofsisa waliin ta'in ajaa'iba kan ta'e waggaa tokko gaditti waggaa tokkoof walakkaatti piroojeektiin gurguddaan maallaqa miliyoona guddaa kan gaafatu xumuramee hojiin isaa immoo eegalamee kan jirudha. Kana keessatti gahee manni maree maali? Kana keessatti tokko iddoon akkuma duratti jedhe iddoodhuma tokkotti duufuu waliin ta'in qonnaan bulaa birattis dhiyaatanii hawaasa magaalaa hundumaa akka bira qaqqabuu danda'u piroojeektonni kun facaatiin isaanii akka wal qixxaatu taasisu. Bajeta isaanii malumoo manni maree yaa'ii isaa keessatti walirratti qabsaa'ee wal sirreessee yaada walii qoodee wal amansiisee akkasitti akka ijaaramu. Bu'aan isaa immoo kunoo kan amma argamaa jiru biqiltuun as keessatti dhaabbamu kunuunsa naannoo keessattis piroojeektoota hunda irratti kenna tajaajila irraa kaasee akka fooyya'u kan gumaachisaa guddaadha. Magaalaa Bishooftuutti piroojektota xumuramanii tajaajila uummataaf banaa ta'an keessaa gamoon gidduu gala gabaa qonnaan bultootaa isa tokkodha. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu qonnaan bultoota sababa misoomaan lafti irraa fudhatame deebisanii ijaaruu irratti hojii guddaa hojjechaa akka jirudha kan odeeffanne. Magaalaa Bishooftuu kan hundeesse qotee bulaadha. Qotee bulaan amma qabatamaadhaan jiru immoo magaalaa keessa hin jiru. Magaalaa misoomaaf lafa isaa gallakkisee karaa daariitti ba'ee jira waan ta'eef
daarti ba'uu qofa oduu hin ta'in qotee bulaan baay'eensa lafasaa guutumaan guututti gallakkisee misoomaaf gallakkisee akka amma agartan magaalli Bishooftuu magaala aadaa fi turizimiin keessatti babal'ate magaala hoteelota gurguddoo qabdu magaala industirii gurguddoo qabdudha carraa hojii guddaa kan uumteedha galii guddaa maddisiisaa kan jirtudha kan hunda duuba qotee bulaatu jira jechuudha qotee bulaan lafasaa gallakkiseet magaala Bishooftuu akka taatu taasisee jechuudha kanaaf qotee bulaan kun lafasaa gallakkisee gaadeen yeroo sanitti beenyaa gahallee oduun argatinidha kan gallakkisee deeme amma yeroo amma beenyaan fayyee jira isaan yeroo lafa gallakkisaniitoo baadiyyaa qarqaratti ba'an garuu beenyaan yeroo san kaffalan baay'ee xiqqaadha amma nutti fayyadamne jechuudha kanaaf rakkataniitoo waardiyyaa industirii adda addaa ta'anii jiranii waan nyaatanii bulanillee dhabaniitoo rakkoo adda addaa keessa jiraatanii bakka tokkotti ijoollee isaaniitillee bakka barsiisuu hin dandeenyetti gargaarsa namaatiin kan jiraatan qotee bulaa baay'ee nama gaddisiisutti jira jechuudha kanaaf isaan kun calalamaniitoo ilaalamanii lafa gallakkisanii lafa isaan gallakkisan kana irratti magaalli Bishooftuu kan guddattee as geesse waan ta'eef isaan illee fayyadamuu qabanii yoo xiqqaate isaaniif gahaadha jechuun illee baannu hanga ta'e isaan illee fayyadamuu qaban waan ta'eef gamoon kun qotee bulaa magaalarraa lafasaa gallakkise keessaa barri inni gallakkise bara duraa keessatti gallakkisanii ta'e ba'anii deeman beenyaa baay'ee xiqqaa ta'e kan fudhatan amma immoo haala rakkisaa keessa warra jiran sadarkaadhaan koreen ijaarameetoo calalamee qotee bulaan 250 ta'u gamoo kanarratti gamoon kun kennamee fi faayidaa adda addaatiif kan ooludha waan ta'eef galii asirraa argatan gurmaa'insa isaaniitiin rakkoo keessa yoo xiqqaate nyaatanii buluu danda'anii ofii isaaniitiifis qusachuu danda'anii karaa fuulduraa ijoollee isaaniitiif illee waan dabarsanii kennan waan ijoolleedhaaf kennan argachuu danda'an jedhamee kan yaadame waan ta'eef bulchiinsi magaalaa kana ijaare qotee bultoota lafa isaanii misoomaaf gallakkisanii moggaatti bahaniif baay'ee rakkattoo ta'aniitoo rakkina keessa jiran beenyaa gahaa oduun argatiin lafa isaanii misoomaaf gallakkisanii deeman calalamaniitoo marsaa duraatiif kun kennamee jira. Jiraattonni magaalaa Bishooftuu fi qonnaan bultoonni dubbifne tokkos bulchiinsi magaalaa Bishooftuu qonnaan bultoota yaadachuun hojii seena qabeessa fakkeenyummaa qabu hojjechaa akka jirudhaan kan himan. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun seena qabeessadha. Maaliif kanaan dura qoteen bulaan investmentii magaalaa keessa babal'isuudhaaf sochii godhameeni iddoo hojii isaarraa iddoo nyaatee irraa ijoollee isaa guddisuurraa gatii baay'ee gadi aanaa ta'een yeroo saniyyuu ani hin madaalle irraa fudhatameet baay'ee rakkachaa ture. Dhugaa dubbachuudha. Baay'inaan tokko waardiyaatti hunda jedhee ijoolleen isaa wajjin addaan bahanii maatii meeqatu jeeqame dhugaa dubbachuudhaaf. As keessatti gaa deemee waaqnis lakkaa'ee yeroonis nu gargaaree bulchiinsi magaalaas asirratti ijjannoo guddaa qabeetii iddoo kana oomishoomsuun investmentiitiif nama dhuunfaadhaaf qofaa kennu miti uummanni achirraa babaddalamee rakkoo adda addaa keessaaf saaxilame jireenya isaa akka atleast jijjiirratu maaliif maatii baay'eetu dhiigame sababa kanaatiin kanaafuu iddoo kana seebii godhee gamoo ammana fakkaatu baay'ee gaarii an ta'e baay'ata mootummaatiin hojjetee qotee bulaadhaaf akka kennamu. Qotee bulaan of course asirraa hundoo jedhan baay'eedha. Garuu qotee bulaan amma ta'e baay'een dagatame karaa adda addaatiin rakkoo adda addaatiin saaxilame sadarkaa adda addaatti calalamee ilaalameeti qotee bulaa naannoo 250 gahuuf maatii isaatiif carraan kun akka dabarfamu taasifamee jira. Waa'ee mana kana uummataaf ijaare mootummaan gammachuu dasitaadhaan taqabballeetii cooma nyaannee daadhii dhugnee addaan gal ililtaa taphan. Qonnaan bulaatii jedhume as keessatti eenyuun fa'aa argate waan hin beektan immoo qonnaan bultoota beektan. As keessatti immoo warruma fakkaataa kiyyaatti argate kaa warri wajjin irra turre. Keechanuma nuun jedhanii amantuma kanaan dhufnes macammara kan waan nu muranii gammachuun addaan gal. Dura lafatu sinirraa fudhatame? Dura lafti maalikii fudhatamne fudhata. Qorqoraa andii gaandan achi. Lafti adaan qorqoraa ka fudhata. Bakka sanii kan ka'e madaduma dhufeetuma as gahe. Hoggaa as gahu kana gabaa addisii ta'a jedhee wantaa torba fudhate.
gabaa amma addisii jiru kan wantaa torba keessatti immoo anarraa qarxii 2 fudhata. Sanumarraan qaxxalee raawwateetti immoo maabiraataayiliin dhufee mataa kiyya dura goree qarxii 2 narraa fudhata. Ammas akka boora baheeti immoo allaamudii jalaa qarxii 2 narraa fudhata. Qarxii 6 na quncise. Ana abbaa ijoollee 10ti. Kanaanan abeetotaa jammare. Kanaanan as keessa seenee kanaan naa murtaa'e. Amma mana kana keessaa qabdus? Qaba'ee. Maal sitti dhagaa maree mee? Waa'ee mana kana ara uummanni garaan nadhaa dhuge malee kan saattiin qabiin saattiin qabne qixxee nama saattii elmatee dhugeeti. Fooqii bira ga'ee jedhe waaqumtuu eegasiin uroobe garaa afate maafassisoo ba'a. Maafan ilmootii xaxaatii baadhee gal abbaa ijoollee 10 ta'e eeguma mana kana laallee qabeenya keenya beekne eega itti gammanne qalbiin keenya ragab jedhee taa'e. Gaafa manni kun ijaaramee dhumee xumuramee kun ammaatii warra lafa sanii isaan argatan godhanii dhugaa natti fakkaanne soba natti fakkaate. Gaafa dhugaadhaan gaafa mirqaatii san gaafa san amane bakka baay'ee dasneedhe akkumatti ujuma laalee arguu kiyyaa baay'ee dasna jedhe baay'ee natti tolee baay'ee muraalii argadhe baay'ee muraalii guddaa argadhe warri keenya dadhabee kana argatan hoggaanaan jedhani baay'ee dasneedhe bakka. Gamoon ijaarame namoota 250 kan carraan kennamee fi yeroo ammaa gammachuun guddaan akka qotee bulaatti kan itti dhaga'amaa jiru. Sadarkaadhaan kun kan itti deemamee fayyadamaa isaan taasisuudhaaf wanni hojjetamaa jiru baay'ee gaarii ta'uu isaati. Amma qotee bulaa nutti makamanii fi warri magaalaa wajjiniin wanni hojjetamaa jiru kan nama gammachiisudha. Tokkummaan cimee kan qindoominni jiru jidduu sanitti gama nageenyaatiinis gama hundaanuu wanni gaariitu jira jechaadha. Manni maree bulchiinsa magaalaa Bishooftuus qonnaan bultoota deebisanii ijaaruu keessatti jalqaba yaada maddisiisuu irraa eegaleen hojii guddaa hojjechaa akka turedha. Afyaa'iin mana maree bulchiinsa magaalaa Bishooftuu Aadde Loomisheet Indaalee kan himan. Akkamitti deebisnee ijaarra qotee bulaa kana kan jedhu misooma kamii keessattiyyuu akkamitti haa ijaaraman akkamitti haa fayyadamanii rakkina isaanii keessa akkamitti haa ba'an kan jedhu kana gaaffii guddaadha ture mana maree keenya irratti jechuudha. Piroojektota nuti hojjennu keessatti akkamitti jara kana fayyadamummaa isaanii mirkaneessuu dandeenya kan jedhu gaaffii guddaadha ture akka mana maree keenyatti jechuudha. Egaa yaadni kun hunda qindoominaan yaadni kun waliin mari'atamee yeroo qotee bulaa kanaaf kun murtaa'u baajata mootummaatiin hojjetame. Baajanni mootummaa kun immoo mana maree keenyaan kan mirkanaa'aa ture. As keessatti egaa hojjetamee xumuramee isaaniif kennamuu qaba kan jedhu kana keessatti gaaffii guddaa mana maree irratti illee qaama raawwachiisaa gaaffii yeroo adda addaa ka'ee gaafatamaa turedha. Gamoon kun yeroo ijaaramu yeroo dursa bu'uura isaatirraa qabee hanga as ga'ee xumuramee eebbifamutti manni maree keenya koreewwan dhaabbii kurmaanaan eessa ga'ee akkamitti hojjetamaa jira baajata isaa murteessuu wajjin wal qabate ongoing ta'eeti kan xumurame waan ta'eef bara baraan piroogirasii isaa madaalaa hojii isaa dhufnee ilaalaa qulqullina isaa ilaalaa gabaasa dhiyeessaa qaamni raawwachiisaa bakka xiyyeeffatee hojjechuu qabullee itti agarsiisaa deebii kennaa kan amma xumuramutti manni maree keenya oduu addaan hin bahin yeroo piroojektiin ilaalamu keessatti guyyaa tokko oduu keessaan dhabamin piroojektiin daawwannu keessatti kan akka piroojektii guddaatitti kan ilaalaa deebii kennaa waan sirreeffamu wajjin wal qabate bu'uura misoomaa guutamu wajjin wal qabate kan hordofaa turre ta'uu isaati. Bulchiinsi magaalaa Bishooftuu gandoota baadiyyaa dhiyoo gara magaalaatti dabalamaniifis xiyyeeffannaa kennee hojjechaa akka jirudha. Koreewwan dhaabbii dubbifne kan himan. Jiraata magaalaa kanaa waan ta'aniif qotee bulaa naannoo keenya jiru akka aadaatti kan turan hin beekna hunda isaaniitu amma kara magaalaatti fe'ii isaaniitiin kan kara magaalaatti makaman mariisisuudhaan magaalaatti makamnee jiraachuu jirra qabna jedhanii fe'ii isaaniitiin kara keenyaatti kan dhufan kara gandoota 5 jiran. Gandoonni 5 kun amma yeroo ammaa kana bulchiisni magaalaa xiyyeeffannaa itti kennee naannoo sanitti waan isaan barbaachisu daandii hojjechuu irratti piroojektii adda addaa iddoo sanitti hojjechuudhaan fayyadamaa taasisaa jira. Magaalli kun irra caalaa baay'ee yaa gandi baadiyyaa kan rakkatu daandiidha. Daandii keessallee hojjechuudhaan daandii magaalatti
fiduu danda'u hojjechuudhaan qunnamtiin gaariin akka jiraatu baay'ee irratti hojjetamaa jira. Magaalaa Bishooftuutti piroojektota gurguddoo hojjetamaa jiran keessaa piroojeektiin giddugala aadaa Oromoo birrii miliyoona 300 fi miliyoona 50 ijaaramaa jiru isa tokkodha. Manni maree bulchiinsa magaalaa Bishooftuus haala piroojeektichi irra jiru daawwateetu jira. Kurmaana baanee piroojektota hunda kan hordofnu yoo ta'u, kanam kun immoo piroojeektii adda ta'e giddugala aadaa Oromoo kan mul'isu qabeenya guddaa qabeenya akka magaalaa Bishooftuutti qofa odoo hin ta'in akka Oromiyaatittu seenaa guddaa kan qabu waan ta'eef dursa kennuudhaan kurmaana seektaroota piroojektota biroo filannee baane. Kana garuu yeroo deeggarsa hordoffii kan taasisnuu fi kallattiillee kan deemnee fi hojii guddaa kan irratti hojjennee fi jijjiirama guddaallee akka amma argitan kanatti akka mul'atu kan taasisne. Magaalaa Bishooftuutti wanni xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamaa jiru keessaa tokko iddoo giddugala aadaa kana. Giddugala aadaa kun ijaaramaa kan jiru kun Oromiyaan xiyyeeffannaa itti kennee kan hojjetamaa jirudha. Maaliif hoo jenne magaalaa Bishooftuu keessatti hora Arsadii iddoo akka Itoophiyaatti irreechi itti gaggeeffamudha. Innaa gidduu kanatti xiyyeeffannaan itti kennamee manni aadaan kun asitti ijaaramuun isaa dhugaa dubbachuudhaaf Oromoodhaaf waan guddaadha. Maaliif aadaa isaa kan itti calaqqisuu danda'u giddugala turizimii waan taateef magaalli Bishooftuu iddoo kanatti waan guddaadha jedhameeti kan yaadamu. Gamoon kun yaa'u fakkii odaati kan qabaateetu ijaarame waan hunda of keessatti hammatee kan jirudha. Kanaaf akka Oromiyaatti iddoon kun Oromoon dhufee aadaa isaa kan itti calaqqisuu danda'u waan guddaa kan itti agarsiisuu danda'u waan ta'eef kun waan gaariidha. Namni kan itti gammadee nullee itti gammadaa jirrudha. Iddoo seena qabeessa ta'e iddoo irreechi itti kabajamu hora Arsadii irratti giddugala galma aadaa Oromoo hojjetamurra dhaabbanneeti kan haasa'aa jirru. Fuuldurri keenya irreecha wajjin wal qabatee iddoon kun iddoo giddugalli aadaa kun kan Bishooftuu qofa odoo hin ta'in kan uummata Oromoo hundaati. Piroojeektii guddaadha. Piroojeektiin kun maallaqa miliyoona 380 ol itti baheeti kan hojjetamaa jiru. Kana keessatti qaamni adda addaatillee deeggarsa muuxannoo kennuu wajjin wal qabatee, deeggarsa ogummaa wajjin wal qabatee, yaada gaggaarii kennuu wajjin wal qabatee, abbootiin gadaatillee naannoo irraa illee namoonni dhufaniitu iddoo kana ni daawwatanii waan daawwatan irratti baay'ee nu jajjabeessanii iddoon kun iddoo seena qabeessadha. Qabeenya Oromiyaatis waan ta'eef akka carraa bara kana irreechi fuuldura keenya jira. Ammaaf dhaqqabuu baatu baratti aanutti irreechi yeroo kabajamutti xumurameetoo keessatti ivinti adda addaa gaggeessuu dandeenya kan jedhu abdii guddaa qabna akka mana mareetitti. Ifaajii guddaas nus waliin ifaajaa jirra jechuudha. Mootummaa naannoo Oromiyaa deeggarsa guddaadha kan nu taasisaa jiru. Deeggarsi kan maallaqaa kan maalii haafu namni dhufeetoo laalee sadarkaa nuti irra jirru kanallee jabaadha. Inni kun dhimma magaalaa Bishooftuu qofa odoo hin ta'in dhimma naannoo Oromiyaati, dhimma biyyaati, qabeenya biyyaati. Piroojeektiin kun piroojeektii sadarkaa magaalaatti yaadamuu miti. Baay'ee piroojeektii guddaadha. Seenaa uummata Oromoo ibsa waan ta'eef. Ijaarumsi isaatillee wantoonni as keessattillee yaadaman duudhaa fi seenaa Oromoon qabu as keessatti hin ibsa. Akkaataan itti ijaarames yoo agartan haaf odaa fakkaata antanaa isa olaaltanii wanti diizaayinii isaatis olaaltan diizaayiniin tuyyuu waggaa qophaa'u seenaa Oromoo ibsuu waan danda'u, duudhaa Oromoo waan ibsuu danda'u of keessatti kan hammatee jirudha. Tajaajila adda addaa bakkeewwan meeshaa aadaan itti gurguramu, kafana aadaa itti gurguramuu danda'u, suuqiiwwan adda addaa, teeknooloojiiwwan adda addaa, galmoota adda addaa yeroo irreechi ga'u
galma waltajjiin itti gaggeeffamu maal maal kana wajjin wal qabatee wantoota guguddaadha kan as keessatti yaadamee jiru. Kanaaf waan guddaa hojjetamaa jira. Akka mana maree keenyaatti jiran keessaa fakkeenyaaf yoo kana ilaalle kun dubdeebii raawwii hojii seektaroota adda addaati. Manni maree akkaataa qabannaa ragaa keenyaatiin kurmaanaan dubdeebii seektaroota mootummaa kan ittiin hordofnudha. Kun immoo yoo ilaalle hojiin tola ooltummaa akka mana maree keenyaatti hojjetaman jira. Hojiin tola ooltummaa hojjetaman maal akka hojjetamanii fi baajeta akkamiitiin akka hojjetaman kan ittiin agarsiisnu faayila mataasaa danda'e kan ofitti qabannedha. Kun immoo aangoo manni maree qabu keessaa tokko murtoon dabarsuudha. Murtoo dabarsuu sana keessatti murteewwan adda addaa mana maree keenyaatiin mirkanaa'an maal fa'aa akka ta'an kan ittiin mul'isnu. Akkasumas immoo murteen murtaa'e kun raawwiinsaa maal fakkaata kan jedhu sana kan ittiin deemnee ilaalaa deemnu faayila nu mul'isu yeroo ta'u, inni kan biraan kun immoo mana maree sadarkaa gandootaa jiran kana keessatti manni maree sadarkaa gandootaa jiran kun bakka bu'ummaa isaanii akkamittiin akka bahaa jiran yaa'ii gaggeessan sana keessatti bu'aa akkamii akka argamsiisaa jiran uummataaf kan ittiin mul'isnu bifa dubdeebiitiin hanqinaaf cimina isaanii kan ittiin mul'isaa deemnu ta'uu isaati. Akkasumas immoo kana yoo ilaalle labsiin caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa baasu jira. Caffeen labsii baasan kana immoo nuti immoo labsii kana bifa lamaan qabannaa. Labsiiwwan baay'ee barbaachisoo ta'an labsiin barbaachisne kan hin jirre yoo ta'ullee labsiiwwan hojiif dursi kennamuufii qaban kana bifa faayila ta'eetiin hin qabannaa. Akkasumas immoo bifa soofti koppiitiin hin qabna. Bifa soofti koppiitiin waan qabnu sana immoo seektarootaaf geessinee rabsinee akkaataa labsii fi dambiin isaan ajajuun uummata akka isaan tajaajilan kan ittiin kennudha. Kanammoo yoo ilaallu ragaalee ooditiiti. Inni guddaan ooditiin bifa lamaan jira. Ooditii muummicharraa dhufuu fi ooditii keessaati. Ooditiin keessaa dhufe kun maal fakkaataa akkasumas immoo akkamittiin deebisna kan jedhamu kanaatiin kan ittiin ooditii sana ofitti fudhannuu fi ooditiin dhufe sana immoo deebisiisuuf akkaataa ittiin hordofuu dandeenyu faayila nutti mul'isu kan haammatee jiru jechuudha. Kan biraan yoo ilaalle kun immoo ragaalee kenna deeggarsaa fi hordoffii mana maree gandootaati. Mana maree gandootaa kan ittiin deeggaru jechuudha. Huban leenjii kennuutiin ol qabatee yaa'insa yaa'ii yeroo gaggeessan yaa'ii akkamittiin akka gaggeessuu danda'an kan ittiin isaan deeggarudha. Manni maree bulchiinsa magaalaa Bishooftuu akkaataa dubdeebii sekteraaleef kennuu fi qabannaa ragaa irrattis fooyya'insa guddaa akka qabudha. Magaalaa Bishooftuutti gama tajaajila lammummaanis hojii guddaan akka hojjetamee fi ammas hojjetamaa jirudha. Labsiiwwan hedduun bocamanii gara uummataatti gadi bu'an labsiiwwan hedduutu jira. Labsiiwwan kana keessaas immoo labsiin hojiin tola ooltummaa baay'ee isa olaanaadha. Labsiiwwan kunis akka magaalaa keenyaatti labsii baay'ee gadi bu'uu isaa bira darbee uummataaf hiikaa guddaa kennedha. Maaliif inni kun dhimma aadaa durumaanuu sabni nuti keessa jiru kun sabni Oromoo duudhaa wal gargaaruu, wal deeggaruu, wal utubuu ni qaba. Labsiidhaan yeroo deeggaramu sana keessatti immoo daran akka inni cimee deemuuf hojiin tola ooltummaa labsiidhaan deeggaramuunsaa bu'aa gaarii akka inni magaalaa keessatti fiduu fi akkasumas immoo qaamonni tola ooltummaa kanarraa fayyadamuu malan akka fayyadamaniif waan karaan saaqe waan ta'eef labsii baay'ee murteessoo fi barbaachisaa ta'uusaa hubannee jirra.